akka baraan osoo hin taane akka baraatti buluu jedhanii garuu ammaa kana wanti jiru hundumtuu sooshaal miidiyaa irratti bahuun dirqama ta'ee erga jiraate arras immoo isa dhumaa oolmaa gabaa ayyaanaa akka kootti isa dhumaa fi isa xumuraatiin isan isinii qabadheetii dhufe aga xumuraattiinis immoo turtii keessan na waliin gocha assaabas taayitii keessan yaada keessan isa babbareedaa sanaa fi akkasuma immoo viidiyoo laayikii gochuutiin na waliin turaan isiniin jedhaa in irraanfatiinaa tolaakiin godhiinis immoo hin darbiinaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqayyo baga jiraattan baga nagaa taatanii jechaati arras immoo akkuma isiniin jedhe guyyaa qidaameedha ayyaanni immoo gaafa roobiidha mitiire borus gabaan jiraachuu danda'a akkasuma dafinoollee facaasaallee jiraachuu danda'a. Anaaf garuu isa dhumaaf isa xumuraate jechuudha gabaan ayyaanaaf anarraa deeme isa kana maaltu akkan bitee gaallee maal akka nagaannee gaalleen isinitti agarsiisuufani warri haaraa taatan immoo sabskraabii godhaatii gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Jidduutti immoo gaa bilbilatu bilbilame abbaa warraa natti bilbilee fi magaala jira anaaf asteer ganama xiqqoo suuqii wanneen nagadannee isa booda immoo gara sa'aatii 4 yeroo ta'u yeroo uummanni xiqqoo galal jedhu gabaa deemnee nan nagadanneetu galle waan nagannee galleen isinitti himachuudha gatiisa wajjiniitiin haalli amma gabaarra jiru baay'ee tokko namatti tolaa dhugaa akka uummanni odeessanitti warri biyya keessa turani ani haaraa ta'ullee keessumaa immoo shunkurtiin ayyaana jala akkas ta'u jechuun ummata keenyatti abjoo halkanii ta'e jira yerootti 70 binnee qabnaa kiiloo tokkitti jedhanii jiru hagarraayyuu shunkurtiin kiiloon tokko birrii 25 jira jechuudha inni gadhaanaa fi xiqqoo ishee tortoraa qabu ji'aan isaa immoo birrii 20 jechuudha kiiloon isaa mirxiin isaa yookaan ariifiin isaa garuu birrii 25 isiniin kuni waan ajaa'ibaati gaa dhumarratti viidiyoo itti buteetinii maaltu akkasirra jiru isinitti agarsiisa amma aduu keessa waan ta'eefuu bakka kanatti calaqqiseetu jira. Kormi na cinaatti hidhamee jiru kunis immoo ammuma nu faana dhufee jechuudha kunoo saatiin misaate waan ta'eef bishaanillee dhudhugaa akkasuma waan ta'ellee qammaseetu jira garuu gatii lukkuu kanaa isinitti himuu hin danda'u ana miti kan bite abbaa warraatu bitee karaa irratti nutti kenne ofiimmoo gara magaalaatti ol deebi'ee har'a fataachuu barbaade fakkaata xiqqoo har'a firii natti fakkaate. Warri ollaammoo kunoo isheen kunis isheen bira jirtudha gabaatiin aduuba dhuftee manna nagaddee galtee jettee waa'ee taarikuma shunkurtii natti haasaa jirti jechuudha isheenillee isa 25 shunkurtii isa maal fakkaatu ittiin nama kadhatu jechuudha. Anis immoo shunkurtiin ayyaana biteedhe yaade suutaan kiiloo 12 ga'ee jechuudha gabaa yeroo dhufu deemuun dirqama waan ta'eef kiiloo 2-3 bitee gadda kiiloo 6 binne walumaa galatti kiiloo 12 ga'ee jira jechuudha birrii 25 akkasuma timaatimiin illee baay'ee tokko rakaseetu jira jedhu uummanni innis immoo kiiloo meeqa hojjettan kiiloon birrii 40 jechuudhaan illee har'a kiiloo 2 bitee galee gatii isaa isinitti himuu fi bakka kanatti killee yookaan buphaa baasaan jira killee ani suuqiidhaaf kanaan dura birrii 19 biteen 20 gurguraa ture har'a immoo dabaleetu jira kan dabale immoo kan habashaa birrii 25 kan faranjii immoo birrii 20tiin kashakashaa ooleetu jira jechuudha uummanni keenya. Ani immoo kan habashaa 15 kan faranjii 15 kan faranjii 30 kan habashaa immoo birrii 23 argadhe walumaa galasaatti killee 30 birrii 630tiin daara bayeetiin galee jechuudha kun akkuma asirratti argitanii adiif diimaadha amma kana kaameraa asitti ofitti bute isinitti agarsiisa maaltu akka jiru walumaa galatti wanti isin fuulduratti argitan kun birrii 2000 akkas waan ta'e fixeetu jira kun immoo salaaxaadha. Salaaxaan kun baay'ee mi'aawaa warri beektanii isa kanallee salaaxaa kanas immoo birrii 40 binnee goommana kanaa birrii 20 bitee qoccoo yookaan immoo baala ittiin daabboo hojjetanii daabboon baalaan hojjetanii bareeda simmi'aas immoo miteere anis immoo sanaan hojjechuun jaalladha. Isa birrii 40 bitee jechuudha baalicha kun immoo waan addaaf ajaa'ibaa qubna garaan ittiin har'a gabaabee bitee galedha itti gammadaa jiru distii tagaabinoo yookaan immoo shiroo baay'ee mi'aaf xafaacii ta'e itti hojjetatanii nan jaalladha nan barbaada bituuf hawwii baay'een qaban ture yeroo baay'ee gabaan hambaa garuu lafa isaa toonaqeen irraanfadheen galaa yeroo mana ga'ummoo toonaqiin hin galeen jedhaani har'a garuu akka carraa ta'ee asteerfaana irra baanee fudhannee gallitu jira jechuudha distiin kun baay'ee tokko bareeddi
Kanatti ittoo shiroo kasalarratti ittiin utuu hojjettanii quba keessa wajjin nyaattu. Samoona kana shiroo baay'ee barbaadeen ture. Manallee ni jira garuu fireeshiin barbaade. Shiroos immoo qopheessee amma mana ofcootti ergamee jira. Distuma kanatti hojjedheetiin isinitti agarsiisa. Distichi baay'ee bareeda. Naan jedhu namoonni karaa irratti narraa argan ergasiin feestaalii keessa buufadhe duraan na jalaa caba'ee gabaa cinqiisaa karaa fuula baafattanii hin qabdanii gabaa ayyaanaati mee as kaameraatti butee qarab godhee maaliif isinitti na agarsiisu. Kun ogaa akkuma argitanii taa'ee ka'een itti deebi'aa namni suuqiitti na waamaas tunillee motoraa yookaan mana hofcoo shiroo deemteetti. Gatiin distii kanaa yoo jettanii asuma irratti yoon isinitti himee birrii 200 jechuudha nagaaru. Namoonni gabaa keessatti turan irratti arganii gabaa keessatti na jalaa cabsu jeen harkatti akkasittiin baay'ee baaseen magaalaa keessatti feestaalii keessa kaa'ee bajaajitti darbee jechuudha. Yeroo arganii baay'ee bareeddinaan jedhanii garuu anattillee bareedde mirca filannoo makootii birrii 200 keessaa saantimni tokko hin deebine jechuudha. Wanti namatti tolu immoo yeroo ammaa kanatti suphee yookaan qodaa shakilaa akkasii kana diddiimaa isaa ta'uun ta'anii akka filannoo keessanii gugurraacha isaa eeleen distiin akkasumallee inni shaglaa xibsi irratti hojjetan jabanaa barbaadan gugurraacha isaati kan bitamu. Amma kana wanti bibbitee galee sirriitti isinitti mul'ata. Gatiis immoo sumarraan isinitti gabaa isaatii deemachuudha. Kun gara birrii 2000 kan inni fixee jiru waan qosaan se'iina. Ani garuu kan qalbiin korra jiruuf qubna garaa biteen ani galee dheetti gammadaa jiru distii kana qofaadha. Shiroo hojjedheetiin jira kanatti hojjedhees immoo isinittan agarsiisa jechuudha. Shirooni kasalarratti isa hojjetamuuf isa distii keessaatu baay'ee tokko namatti mi'aa. Bira distii fi istoofiin garuu barumti finnaan wajjirra kan namalee waama tokko namatti hin tolu jechuudha. Kunooti gatii distii birrii 200 isiniin jedhe. Killee kan faranjii 30 kan faranjii 20 kan abashaa immoo 23 biteen 30 birrii 630 nan bite jechuudha. Walumaa galatti killeen asirratti argitan kun birrii 630 nan bite. Akkasuma timaatimii kiiloo 2 birrii 80, loomii muka 2 birrii 41 ishee birrii 20. Akkasuma kun immoo ijaarsa jechuudha kan mana keessatti urgeeffatanii ixaanallee waan tokko hin jira mana kana garuu astuun kana qabee galiin dhiisonnaan isa qoraan fakkaatu kana mana keessatti aarfatu. Birrii 50 bitamee jechuudha inni kan biraan fandishaan suuqirraatii xiffixxee badii ture ishee xixiqqoo hidhamtuu kana akka dingataa gabaa keessatti argee birrii 30 lamaan ishee birrii 60 biteen ture. Achi immoo loon achi darbuu baay'ee isaa argeen kiiloo isaan fudhadhee kiiloo isaa birrii 230 nan bitee jechuudha. Kana yoon barbaade gurguruullee nan danda'a. Suuqirra baay'ee tokko badee jira fandishaanii. Nitti aanu gatiin qoraan kanaa birrii 50 isiniin jedheera. Timaatimiin birrii 40 kiiloo 2, qaaraan birrii 20, dinnichi birrii 50, kaarotiin birrii 50, shunkurtiin kiiloo 2 birrii 50, akkasuma goommanni maramaa birrii 50. Gatii kormaa kanaa gaa isinitti himuutii hin danda'u ana miti kan bitee isiniin jedheera. Yeroo biraa immoo isinitti animaa tilmaamaan garuu 1800 gadi garaanuu hin yaadu sanuma jechuudha gatiin. Jala muree immoo isa kanaan bitame kun hin jedhu ana miti kan biteeru nama biraadhaa isiniin jedhee jira. Olmaan gabaa ayyaanaa ana biraa agarraatti turee fi har'aa wal dabalatee kana fakkaata. Hedduutti immoo namni yeroo dhufu suuqiin deema. Isa kana fakkaata jechuudha. Bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Wanti hundumtuu guyyaa waaqayyoo jedhee malee hin ta'u waan ta'eef anis immoo biyya kootti galee ayyaana akkasitti maatii koodduutiin dabarsadhee guyyaa tokko yaadee abdadhee siin beeku garuu fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e wanti hundumaafuu yeroon ga'ee jira. Agandee bee dhufutti viidiyoo laayik sheer gochaa